obboleessi keenya Abdii Raggaasaa Barruu har'a fuula feesbuukii isaa irratti barreessaniin ummata viidiyoo isaadhaa olii gad miidiyaarra oofaa jiru akeekkachiisanii jiran. Barruu fuula sooshaal miidiyaa feesbuukii isaa irratti maxxansaniin akkas jechuun jalqaban, ilaamee yaa hawaasa keenya, viidiyoon oliif gadi miidiyaarra oofamaa jiru suni fuula kiyya kan haalaan irra jiru mul'isuu osoo hin taane edit godhanii editiidhaan erga laaqanii booda isinitti gadhiisaa jiran. Viidiyoolee hanga ammaatti fuula kiyya ilaalchisee gadi dhiifame irra baay'een isaa edit godhamuudhaan kan gadi dhiifamedha. Inshaa Allah fuula koo isa dhugaatiin yeroon isinitti ba'u waan dhiyaate natti fakkaata. Yaalii biyya bakkee booddee akka ajaa'ibaatti walitti ni deebina jedhee yaadam. Rabbiinis ni anjeessanuuf mijeessam. Inshaa Allah ammaaf yaalii biyya keessaa ammallee hin xumurre waan ta'eef jecha fuulaan isinitti as bahuun natti ulfaatam. Mana kootii deddeebi'eetiin hospitaala Keerlaanditti yaala barbaachisaa ta'e mara isaa fudhachaatiin jira. Namoonni qalbiinaaf cabdanillee alhamdulillah galanni kan rabbii aalamaatiin amma immoo jijjiirama gaariin hin qabam. Inshaa Allah hawaasni ana yaaddanii kanneen qalbii keessaniin yeroo hunda na waliin dhaabachaa turtan, naaf qalbii cabaa turtan, kan miiraan gadditanii na waliin dhaabbattanii fi kanneen na utubdan hundi keessanuu yeroon isaa dhiyaachaa jira waan ta'eef anis yeroo tokko fuulaan isinitti as ba'uun kiyyan oolamu. Kanaafuu viidiyoo oliif gadi miidiyaa irra deemaa jiru hunda isaa dhugaadha jettanii akkam fudhanne jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Hawaasni keenya viidiyoo editiidhaan laaqamee fi viidiyoo isa dhugaa riyaalitii haala abdiin irra jiru adda baasu hawaasni addaan hubachuu barbaachisa. Viidiyoolee gadi dhiifaman hunda isaa dhugaadha jedhee fudhachuu hin qabu. Viidiyoon gariin AI'dhaan kan dalagamanii fi kanneen haala abdiin keessa jiru hin ibsinedha. Kanaaf abdii yeroo gabaabaatti fuulaan gara keessa waan dhufuuf du'aa jabeessaa jennam.